Dhugaa si jaalladha. Mucaasaa irraan godhadhannaan mucaasaa sin du'e. Yeroo sun akkamtu. Ofii gad deebisee isa ol kaasee utuu akka kana jiru garuu inni baay'ee sammuu koo na eega baay'ee na kabaja. Utuu haala kana keessa jiru yeroo muraasa namni beeka waan hin taane godhe waan hin taane itti mudate jalqabanii waan Ashama harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota hinaantubee akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a immoo qophii bareedduu xiqqoo waa irraa hubadna jedhee yaadota akka isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa innis akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha. Ijjigaayyoo Fiqaaduuti jechuudha. Ijjigaayyoo Fiqaaduu eenyudha? Nama akkamiiti? Maal taate? Yoo jennee kan irra haasofnu ta'e hundi keenya kan beeknu jechuudha. Ijjigaayyoo Fiqaaduu nama yeroo ammaa kana keessatti jaalala yookaan immoo abbaa manaa isheetiin jechuudha. Baay'ee miidhee deemedha jechuudha. Yeroo darbe keessatti daa'ima godhattee daa'imni ishee nama jalaa karaa rabbii deebi'eedha jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaatti. Egaa namoonni baay'een jaalalli bakka itti nama kuffisu hin beeknu jechuudha. Hundumtuyyuu jaalala haa jaalannu malee eenyu irratti akka kufnuu fi namni sun nama akkamii akka ta'e hin beeknu jechuudha. Kanaafuu Ijjigaayyoo Fiqaaduus namni dargaggeessi miidhagaan waan hundaan na caala jettee ishiin yaaddu tokko jechuudha. Jaalala fakkeessee miidhee micayyoo tana haala ishii osoo beekuu osoo arguu nama akkanaa immoo miidhanii deemuun baay'ee ulfaatadha jechuudha. Nama akkanaa miidhanii deemu irra saniyyuu jaalalaan miidhanii deemu irra laphee ishii cabsanii bira deemu irra ofii miidhamanii sammuu nama kanaa eeganii wajjin jiraachuuf filatamaadha jedhee yaada jechuudha. Hedduu garaa na nyaatte. Osoo akka shamarran kaawwanii hojjaa dheeraa yookaan dhaabbata bareedaa qabaattee isheen iyyuu jechuudha mucaa jaalatte kana hin dhabdu jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een jechuudha jaalala namaa gidduu seenanii jaalala namaa yeroo booressanis ni argina jechuudha. Akkuma ishiin jette jechuudha. Wantoota garagaraa itti fakkeessanii mucaa kanarraa yookaan isheentu si madaaltu jechuu ni danda'u yookaan isheentu nama akkasiiti akkuma ishiin jette himachaa jirtu kana jechuudha jedhanii mucaan kun akka isheerraa fagaatu gochuu danda'u jechuudha. Godhaniitis jiru jechuudha. Kun immoo hedduu nama gaddisiisa. Namatti dhagahama jechuudha. Sammuu nama kanaa eeguun maaliif dhabame? Egaa mucaan amma ishii akkas godhee karaa irratti ishee gatee ishee biraa deeme kun jechuudha jaalalaan miidhee waan godhatu hin beeku. Ganaa daa'ima horata, ganaa bultii ijaarrata. Kana waan meeqatu isa eeggata? Nama akkanaa kanarraa yoo dura hin barbaanne ta'e duruma dhiisudha. Osoo jaalalatti ishii seesisiin osoo ofii isaatiif illee karaa biraa hin deemin jechuudha. Faayidaadhaaf illee itti dhiyaatu nama akkanaarraa sammuu akkamiititu faayidaadhaaf itti namaa dhiyaata. Dhugumaan jaalala dhugaa yeroo qabaate ta'e immoo maaliif micayyoo tanarraa fagaata? Kuni gaafii kooti jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo hedduu tokko jechuudha. Nama dhukkuba. Namoonni baay'een jaalala miiraatiin yookaan jaalala faayidaatiin jaalala yeroodhaaf qofa namatti fayyadamuudhaaf namatti dhiyaatanii jaalala nama mooksanii namoota jaalala qulqulluu namaaf qaban jechuudha miidhanii biraa deemu jechuudha. Mucayyoon kun garaa qulqulluudhaan isa jaalatte osoo isa biratti of hin tuffatiin osoo wanni takka hin yaadin garaa qulqulluudhaan isa jaalattee daa'imallee deessee fi garuu rabbiin hin teessisneef jechuudha. Egaa ammas mucayyoon tuni deebitee daa'ima argattee yookaan seeraan da'uu dandeessi jechuudha. Wanti hundumaa
kan guutu waaqayyoodha. Hojjaas kan namaa kennu waaqayyoodha. Qaama hir'uus guutus kan namaa godhu waaqayyoodha. Egaa nama akkana kana miitanii biraa hin deemina. Jaalala miiraa keessa galtanii, jaalala faayidaa keessa galtanii, jaalala hin taaneen, jaalaluma jedhameen jaalalli akka micayyoo tanaa yookaan immoo akka inni yeroo ishiin dura turte irraa fayyadamee isaa ta'u waan garaagaraatiin itti siqee haa ta'u garuu inni irraa amma yeroo kanatti fagaachuu hin qabu ture. Garuu jaalalli inni yeroo san qabu jaalala miiraa waan ta'eef irraa amma fagaatee jira jechuudha. Kun immoo hedduu laphee namaa cabsa jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota koo ergan hagana jedhee hin ga'a. Qophii kiyya immoo itti aanuun waa'ee jaalalaa waan xiqqishoo waan dubbisarraa isiniif qopheesseen jira jechuudha. Ishiisa wajjiniin turtii gaarii isiniin jedha. Badii yookaan dogoggora yoo qabaadhe komentii kiyya jalatti naaf barreessuudhaan na sirreeffadha. Akkasuma yaada yoo qabaattan yaada qabdan nuuf qoodaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gosoota jaalalaa. Jaalalli araada yookaan suusidha. Kanaaf guutuu ta'ee hin argamne. Jaalalli si'eessituu mataa isaa qaba. Ishiin ammuma baay'attuu fi keessaa hir'attuu amala jaalalaa jijjiirti. Jaalalli yoo xiqqaate miira walitti dhiyeenyaa fi iftoominaa walii qabaachuu gaafata. Jaalalli gosuma tokko kan qabu ta'uyyuu haala namaatiin gargar hiramuu danda'a. Qoffaan jaalala obbolummaa. Jaalalli gosa kanaa waliin jireenyaa fi walitti dhiyeenya irraa madda. Kabaja walii qabaachuutu mul'ata. Jaalala hiriyyummaati. Darbee gara jaalala biraattis guddachuuf carraa qaba. Jaalala ho'aa. Namoonni gosa jaalala kanaan kufan boca qaamaa ilaalaniiti. Haala deemichaa, dhaabbii, qaama hawwannaa, qaama ishee yookaan isaa ilaalanii jaalalatti seenu. Jaalala gosa kanaa keessaa seenan ulaagaalee kan akka gummaa, amantii fi kan kana fakkaatu dhimma isaanii miti. Boca yookaan sheeppii waan ta'eef namni biraa akka ilaalu hin fedhan. Hinaaffaan kan guutamanidha. Wal dhoksuu barbaadu. Osoo danda'amee wal liqimsanii yeroo ofii barbaadan qofa dirreetti wal baasuu barbaadu. Jaalala miiraa. Warri jaalala kanaan qabaman warra miiraan hoogganamanidha. Garuu kan turu amma miirri sun qorrutti fi booda lafa deemuu danda'u. Sirumaayyuu yoo ture jibbisiisaadha. Jaalala fakkaataa. Jaalala karooraan geggeeffamudha. Irra caalatti isheen inni wantoota wal fakkaatu qabaachuu qabu. Umurii, hojii, saba, amantii fi kan kana fakkaatan kan ilaallachaa keessa galanidha. Mi'aa baay'ee qabaachuu baatus hin nuffisiisu. Wanti bitaa namatti galu muraasa. Jaalala sababaa. Jaalalli dhimmi yoo rakkoon wayii walitti isaan fideen warra rakkoo iccitii walitti himanidha. Akka oolumatti hin lakkaa'amu. Jaalala gowwaa. Waanuma xiqqoo arguudhaan warra jaalalaan kufanidha. Suuraa isaa yookaan ishee qofa arguudhaan
barreeffama qofa yookiin sagalee qofa dhaga'uudhaan warra jaalalatti seenanidha. Kan karaa feesbuukii taasifamu fakkeenya gaarii kanaaf ta'uu danda'a. Jaalala tarkaanfataa beekamtiidhaaf taasifamudha. Nama sirriitti beekamu kan ofii gochuu kan jibbu hin jiru. Jaalallee nama beekamaa ta'uuf dhamaatii geggeeffamudha. Garuu nama san biratti nu tuffachiisuu hin oolu. Jaalala oolmaa. Warri jaalala kanatti seenan warra rakkoo yookiin miidhaa wayii irraa nu baraare tokkoof tolee jechuudha. Jaalalli nama sanii nu qabe osoo hin taane oolman inni yookaan isheef nu oole nutti waan ulfaatuuf of dabarsanii laachuudha. Jaalala taphaa. Daa'imti yeroo dhoqqee keessa gangalattee dallessituu homaa itti hin fakkaatu. Kun jaalala jedhamuu baatus fedhii ofii ba'uuf kan taasifamudha. Dheebuu fedhii foonii ba'uuf kan itti seenamudha. Gosti jaalalaa kanaa jechoota hawwatoo fi kan guutamanii kan salphaatti onnee babbaqaqsanii seenanidha. Jaalala duwwaa. Jaalalli homaa hin qabnedha. Jaalalli kun waanuma salphaadhaan otoo homtuu hin uumamne siifan du'a, siifan maraadhe, siin malee jireenyi naaf hin taatu jedhanii sobaan garaa wal guutudha. Jaalala ofittummaa. Jaalala of jaalannaa irraa madduudha. Amma qabeenyi jirutti qofa kan turudha. Waa jiru hoo'ee mul'ata. Faayidaa ofii karaa itti guutan barbaadu malee jaalalli hiriyaa keenyaa baay'ee kan nama dhiphisuu miti. Jaalala hanga du'aa. Jaalalli umurii dheeraa qabudha. Jaalala uumaa fi uumamni jaalatudha. Jaalalli dhugaa isa kana. Warra wal jaalatanii amma du'anitti kan itti fufanidha. Wal qixa jireenya ofii keessatti laachuun kan dhama'an warra jaalala kufan osoo hin taane warra jaalalaan jijjiiramanidha.